Nagaaniif araarri Waaqayyoo Abbaa isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota koo har'aa bara dhumaa kutaa shanaffaa bara waldaa kiristaanaa waliin ilaalla. Milikkita bara dhumaati ta'uu ilaalaa jirra. Amma egaa kutaa kana keessatti sagalee Waaqayyoo dubbifanneetu isarraa waliin eegalla. Maatewos 24 lakkoofsa 9 kaasee hin dubbisaa akka kana jedha. Yommus rakkinatti dabarsanii isin kennu. Isin ajjeesuu anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een in gufatu. Walii isaanii dabarsanii wal kennu. Walis hin jibbu. Raajonni sobduun baay'een in ka'u. Namoota baay'ee wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'aa adeema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu hin fayyadha. Mee gooftaan akka sagalee kana nuuf ibsuuf kadhannu daqiiqaa lama. Yaa gooftaa galanni siif haa ta'u. Ati hundumaa dandeessa si haa galatu. Eelishaadaayii keenya ulfaadhu. Nama si dhaggeeffatu kana ati gargaari. Nama si dhaggeeffatu kana qalbii isaa banii fi waa'ee bara dhumaa humatee akka baricha keessatti yaa Waaqayyo jabaatee dhaabatuuf isa gargaari. Baratee akka namoota kan biraa barsiisu, baratee dammaqaa akka ta'u, mootummaa keef akka qophaa'u nama kana gargaari. Sagalee kana nuu ibsi. Ergamoonni dukkanaa haidhamanii, ergamoonni seexanaa haidhamanii maqaa Yesuusiin. Ameen. Akkuma ilaalaa turre egaa milikkinni bara dhumaa kan gooftaan Yesuus dubbatee keessumaatii waldaa kiristaanaa keessatti milikkinni bara dhumaa maal fakkaata kan jedhuudhaa fi yeroo darbee isa jalqabaa kaasnee ilaalle milikkita bara waldaa kiristaanaa kana keessatti gooftaan dubbate raajonnis dubbatan jennee milikkita bara dhumaa Israa'eliin laallatu jennee qabxiilee muraasa kaasneerra. Arraga milikkita waldaa keessatti milikkita bara dhumaa ta'an ilaalla. Waldaa keessatti immoo milikkita bara dhumaa ilaalla. Inni tokkoffaan waldaa keessatti milikkita bara dhumaa ta'uusaa bara keenya kan nutti agarsiisu akka gooftaan jedhetti akka nama Maatewos 24 lakkoofsa 9 kaasisanii dubbisattis akkasidha. Jaalalli namoota baay'ee hin qabbanaa jedha. Jaalalli baratti qabbanaa'u bara dhumaati. Maaliif jaalalli dhibe? Namoota gidduu walii yaaduun, walii gadduun, walii oo'uun jaalalli durii sun maaliif qabbanaa'e nama keessa? Maaliif sirumayyuu dhibaa jira yoo jettan kun agarsiiftuu bara dhumaati. Akeekkachiisa gooftaan dubbate isa bara dhumaa waan ta'eef ta'uun dirqama. Isa caafametu ta'aa jira waan ta'eef. Isa barreeffametu ta'aa jira waan ta'eef. Egaa jaalalli namoota baay'ee maaliif qabbanaa'e waldaa keessatti yoo jennee wantoota baay'ee kaasuu dandeenya. Maaltu jaalala qabbaneesse kan jedhu wantoota baay'ee kaasuu ni dandeenya. Yoo jettan jettanii qabattu yoo ta'ee fi namoonni waldaa keessatti baay'achuun isaanii jaalala qabbaneesseera. Iddoo namoonni waldaatti baay'atan keessatti jaalalli maaliif qabbanaa'e jechaan baay'inni keenya jaalala qabbaneessinetti fakkaata. Kun iddoo namoonni baay'een gara caalu gara gooftaa dhufanittidha. Waldaa meegaa cheerchii jedhaman, waldaa gurguddaa jedhaman keessatti jaalalli namni waluun beeku, qubayyuu waliin qabu. Baay'ina keenyarraa kan ka'e tarii jaalala keenya qabbaneessee kan jedhu nan yaada. Sababiinsaa dur yeroo namni muraasaa, dur yeroo namni xinnoo, dur yeroo namni qubaan lakkaa'amtu sana gamaa gamanatti darbanii namoonni wal barbaadu, namoonni waliin yaafatu. Har'a immoo eessa oolte waliin jedhu. Akkamitti bulte waliin jedhu. Asii ka'anii kiloomeetira meeqa deemanii dhaqaniitu adaarii waliin bulu turan. Wal jaallatu. Qabeenyi hin jiru jaalalli jira yeroo sana. Waan uffatan hin jiru jaalalli jira yeroo sana. Wanti nyaatan hin jiru jaalalli jira yeroo sana. Waan qaban waliin qoodanii nyaachuutu jira. Waan qaban waliin ga'anii nyaachuutu jira. Waan uffatan walii kennanii uffachuutu jira. Jaalala gubaa waliif qaba dhaloonni yeroo sana.
bara 1980 keessa 90 keessa yoo ilaaltan jaalala guddaatu jira waldaa kiristaanaa keessa. Walitti marmee walitti boo'a namni. Sababiin isaa namoonni muraasa waan ta'aniif yeroo sana. Amma garuu waldaan lakkoofsa dhabe. Baay'inni keenya tarii jaalala qabbaneessee laata. Jaalalli keenya kan qabbanaa'ee fi maaliif yoo jettanii qorattan akkuma akka amala keenyaa isa biyya lafaatti waldaa dhufnee waldaa guunnee gaama. Amma namnu waliin dubbisu. Amma namnu quba waliin qabu. Eenyutu waldaa dhufee fafeensaa yuun beekamu waldoota gurguddaa keessaa. Namni amma akkuma bishaanii yaa'aa jiran mana. Tokko walii dhiiguun hin jiru. Tokko walii yaaduun hin jiru. Tokko walii gadduun hin jiru. Gooftaan Yesuus Yohaannis boqonnaa 13:35 irratti akkas jedhee jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akka isin bartoota koo taatan hin beeku jedhe. Laala kana. Jaalala yoo waliif qabaattanii namoonni hundinuu akka isin bartoota koo taatan hin beeku jedhe Yesuus. Maaliif? Jaalala qabaachuu keessanii hin beeku jedhe. Jaalala waliif yoo qabaattan namoonni ilaa bartoota Yesuus, ilaa duuka buutota Yesuus, ilaa amantoota, ilaa kiristaanota, ilaa warra pheenxee kan namni jedhu milikkinni keenya jaalala jechuudha. Milikkinni gooftaan nurra kaa'e jaalaladha. Hani nuu kennee adeeme jaalaladha. Hani nutti agarsiise jaalaladha. Ofii isaatii jaalalaaf fannifame. Amma du'a fannootti Yesuus kan deeme jaalalaafidha. Wanti isa dirqisiise hin jiru karaa biraan. Jaalala keenyatu isa dirqisiise. Du'a ilma namaatti hin gammadu. Namni tokko gaafa du'u hin gammadu. Jaalalatu dhaqee amma fannootti deebise Yesuusiin. Jaalalatu waaqarraa iddoo ulfinaa sanaa iddoo salphinaatti gadi buuse Yesuusiin. Jaalalatu Yesuusiin dhamaase argitanii. Jaalala kanaa yoo wal jaallattanii jedhe Yesuus. Namoonni akkasiin bartoota koo taatan beeku jedhe. Hojii ergamootaa keessatti yeroo waldaan kiristaanaa dhaabbattee yeroo Phexros fa'aa nama 120 ta'anii achi immoo namni 3,000 amanee achi immoo gara 5,000tti guddatanii jedhanii ani isaan ittiin beekaman jaalalanidha. Anis hin dhibu. Waan qaban waliin nyaatu jedha. Araddaa isaanii gurguranii walitti fiduudha. Qabeenyi isaanii tokko, garaan isaanii tokko, jaalalli isaanii tokko, ilaalchi isaanii tokko. Namoonni hundinuu jaalalaan isaan beeku. Kanaaf Oromoonni hin sodaatu. Oromoonni hin sodaatu. Jaalala bu'aa qabu. Wal qabanii jiraatu bakka. Wal utubanii jiraatu. Tokkummaa guddaa qabu. Amantoonni sun jaalalaan beekamu. Kooddiin isaanii jaalala ture. Har'aga yoo ilaaltan akkuma atu faraddu, akkuma isin faraddanu, akkuma Waaqayyo faradu, akkuma nuti dubbannu kana jaalalli hin jiru. Qabbanaa'ee miti himamu sirumaa badaa jira malee. Namni jaalala kan jedhuuf kee abaaseera. Waan nuti hiriyaa obboleessaa, ollaasaa, fiirasaa, abbaa faadha dhiisee namni jaalala. Jaalala isa kaan miti isa Oromoo jaallachuu miti fiirasaa dhiisee namni. Maaltu kana godhe? Tadiinni tokkoffaan baay'ina keenya. Lammaffaa maaltu jaalala keenya qabbaneesse? Amala biyya lafaa sana fidannee dhufuu keenyadha. Akkuma biyya lafaatti jiraachaa turre sana dhufne kun. Nama nu jaallatu jaallannaa, nama nu liqeessuuf liqeessinaa, nama nu gaafatu gaafannaa, nama nu bilbiluuf bilbilaa. Wantoonni hundumtuu akkuma biyya lafaarra turetti gara waldaa kiristaanaa dhufe. Akkuma bakkee jiru sanatti gara waldaa kiristaanaa dhufe. Namoonni akka diida jiranitti dhufanii waldaatti naman amala isaanii qabatanii akkuma biyya lafaatti jiraatanitti qabatanii isa isaan jibbu jibbaa, isa isaan jaallatu jaallachaa, isa isaan dhowwatu dhowwachaa, isa isaaniif kennuu kennaa akkuma biyya lafaatti dhufee waldaatti namena. Amala jibbisiisaan inni bakkee jiru waldaa keessa jiraarra ta'a. Waloodaa wajjin faarfattamma. Waaqayyo si ajjeesu jechaa wajjin faarfatta. Wal cabsaa wajjin lallabda. Duubaa wala machaa walii wajjin immoo abattee raajjamma. Walii waaqeffachaa, waliin sagalee Waaqayyoo dubbifachaa achi gadi baatee immoo wal nyaattamma. Waldaa keessa teessee yoo wal arrabsitamma. Waldaa kee taa'ii wal hammatamma namni. Waldaa kee taa'ii wal cabsaa namni. Jaalalli waan hin jirreef. Jaalalli waan hin jirreef du'atti dabarsee wal kenna namni. Gurguraanis bitaanis waldaa keessa jira. Dabarsee kennaanis waldaa keessa jira. Inni dabarfamee du'atti kennamus waldaa keessa jiramu. Walumaa waaqeffatama namni. Inni ajjeesus, inni du'us waldaa jiramu. Inni hamatus, inni hamatamus waldaa jiramu. Inni jibbus, inni jibbamus waldaa jiramu. Walumaa waaqeffatama. Walumaan shabashabee galama namni.
waliimti isaa namaan galu. Bitaa namatti gala waa'een bara dhumaa. Gooftaa jedhe kan immoo waan goonuu hin qabu. Gooftaa namatti hin dhufa jedhe barra akkasiin dhufaa jedhe. Yaa nama Waaqayyoo barra akkasiin dhufa jedheera gooftaan. Bara kana keessatti of eeggachuudha. Bara kana keessatti dammaquudha. Lakkaa bara dhumaa nu yaadachiisaa jira. Jaalalli baduun kuni bara dhumaa nu akeekkachiisa malee kan biraa miti. Namni jaallatee miniim kan haadhoosaa galaafatu. Namni jaallatee miniim kan haadhoosaa jibbu. Namni jaallatee miniim kan inni nama jibbaa oolu. Namni jaallatee miniim kan taa'ee waldaa keetti nama hamatu. Namni jaallatee mitiim kan inni agalgaayee akka isaa cabsaa oolu. Jaalalatu bade bara dhumaati. Gooftaan barra akkasiin dhufa jedhee hin dhufe baqa. Waan inni jedhe immoo na fuka. Hin dhufe. Bara kana keessatti akkamitti jiraannaa asa jedhudha malee. Anaaf ati warri sagalee kana dhagaa jiru. Alaarmii bara dhumaati, dawwilii bara dhumaati kun bilbila bara dhumaati waan ta'eef qophaa'e. Qophaa'e dubbiin caafiitti galeera. Dubbiin fiixeetti ba'eera. Amma gooftaan dhufuudhaaf fiixeerra ga'eera. Qophaa'e yaada mana dhaggeeffattu. Alaarmiin bara dhumaa inni jalqabaa jaalalli baduusaati lafarraa. Waldaa keessaa baduusaati. Iddoo hundumaatti jaalalli baduusaati. Inni kun akeekkachiisa bara dhumaa nu agarsiisa jechuudha. Akeekkachiisa bara dhumaa nu agarsiisa kun. Lammaffaan bara dhumaa irratti maanni milikinni waldaa keessatti ta'u yoo jettan. Lammaffaan raajonni sobduun baay'een hin ka'u jedhe gooftaan. Raajonni sobduu baay'een hin ka'u jedhe sagalee isaa irratti dubbateera gooftaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. 24 Maatiyus 24 lakkoofsa 11 raajonni sobduu baay'een hin ka'u namoota baay'ee hin wallaalchisu jedha. Raajonni sobduun hin ka'u namoota baay'ee sin wallaalchisu. Mee ilaalaa bara kamiyyuu caalaa bara waldaa keessaa raajonni burqan akka yandoo akka bokkaa bara raajonni sobduun gadi nam'an bara kanadha. Biyyoota Afrikaa ilaalaa, addunyaa kanarra ilaalaa, biyya Itoophiyaa ilaalaa, Oromiyaa keessa ilaalaa, mee ilaalaa waldaa hundumaa raajonni sobduun yeroo isaaniitti dagaaganii dhageeramu. Yeroo akka bokkaa roobanii dabaqa. Gamaaf gamanaa, duubaaf funduraa, inni kaan qilleensarraa, inni kaan lafarraa, inni kaan sharaa waxxare, inni kaan immoo irratti qilleensarratti ol ba'ee bara namni soobee raajaa oolu bara akkasiin jiru. Bara namni raajii sobduun baay'atte akkasiin agarra. Gawaaqa. Isinuu tilmaama. Bara raajonni sobduun baay'atan akkasii hin jiru takka. Kun milikkita bara dhumaati. Milikkita bara dhumaati. Waa'ee raajota sobduu kana gooftaan ammas Maatiyus boqonnaa 7 lakkoofsa 15 yoo dubbifanne akkas jedha. Maatiyus boqonnaa 7 lakkoofsa 15 gooftaan akkasii dheeraa waa'ee raajota sobduu sirriitti akkasiin bartan waan hin barbaaduuf irraan dhaabadha kana. Lakkoofsa 15 akka kana jedha. Yesuus itti fufee raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan hin dhufu. Keessa isaaniitti garuu yeeyyii butatanidha. Ija hojii isaaniitiin isaan hin beektu. Ija waynii baalaa waraanteetti harbuus kosorrootti ciruu dandeessuure. Akkasumas mukti gaariin ija ba'eessa godhata. Mukti gadheenis ija hamaa hin godhata. Raajonni sobduurra of eeggadhaa jedhu gooftaan isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan dhufu. Keessa isaaniitti garuu yeeyyiidha. Yeeyyiin hoolaan gashu. Yeeyyii hoolaa nyaatanidha keessi isaanii. Bakkee isaanii gaafa laaltan garuu raroo hoolaa uffatu jedhe gooftaan. Gogaa hoolaa uffatanii gara keessan dhufu. Maal jechuudha gogaan hoolaa kun? Gidiraa isa guddaa keessatti ilaalla raajii sobaan sun inni yeroo inni ka'u innis gaanfas akka gaanfa hoolaadha. Akka hoolaa fakkaatee dhufannis. Hoolaa fakkaachuun kun maanni? Hoolaa fakkaatee dhufanne jedhu kun garraamii fakkaatee dhufa. Naman quuquu gaafa dubbatu. Afaan dhadhaa godhanii dhufu. Sagalee Waaqayyoo baatanii sitti dhufu. Wangeela baatanii sitti dhufu. Sagalee Waaqayyoo dubbachaa sitti dhufu. Garuu yeeyyiidha. Garuu nyaatotadha. Waraabessadha. Garuu warra nama nyaatanidha. Sagalee Waaqayyootiin qabatanii gara kee dhufu. Maqaa Yesuusii waamaa gara kee dhufu. Yesuus jechaa gara kee dhufu yaa nama nana. Raajonni sobduun Waaqayyoon hin beekani. Yesuusiin hin beekani.
sagalee waaqaas hin beekani. Garuu wangeela fuuldura qabatanii dhufu. Yesuus jechaa dhufu. Hoolaa fakkaatanii dhufu. Keessi isaanii yeeyyiidha. Keessi isaanii nyaatotadha. Keessi isaanii ajjeesotadha. Laala sagalee waaqayyoo sitti himan isaan. Sagalee waaqayyoo sitti himan. Waaqayyoon hin beekan isaan. Raroo hoolaa fakkaatanii dhufu. Yeeyyiidha isaan. Yeeyyiin diina hoolaati. Yeeyyii. Keessi isaanii yeeyyiidha. Seexana jechuudha keessi isaanii. Seexanni immoo nama waaqayyoof hin hidhu. Seexanni immoo badiisa bara baraatti nama gasha. Seexanni immoo badiisa bara baraatti nama geessa. Kanaaf bara dhumaatti gooftaan raajota sobduutu ka'a. Raroo hoolaa uffatanii ka'u nuun jedhe. Isa kana egaa xuruutti ilaaluu qabna. Milikinni raajota sobduu maali? Milikinni raajota sobduu maali? Tokkoffaan carraa argatan kamittillee waa'ee birrii malee waa'ee jireenya bara baraanaa isaan. Carraa argatan kamitti kan isaan afaan isaanii irraa kan hin buune waa'ee birriiti. Kanaan milikkiteeffadhaa. Kanaan adda baafadhaa. Gubaa'ee isaanii gaafa dhaqxan, tajaajilamuu gaafa dhaqxan, waldaa isaanii gaafa dhaqxan, naa kadhadhu gaafa ittiin jettan, dursee waa'ee birrii dubbata taanaan, dursee waa'ee qabeenyaa sa'utti ka'a taanaan inni raajii sobduudha kanaan bari'ate. Ija hojii isaatiin isa beektaa. Ija hojii isaaniitiin isaan beektu, afaan isaaniitiin beektu, hojii isaaniitiin beektu jedhe gooftaan. Adda baafadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhumni lallaba isaanii birrii qofa isaan. Karaa kamillee ani isaanaa sa'an qabeenya guuruudha, birrii guuruudha. Namoota harkaa fidaa jechuudha dhumarratti. Kanuma hojiin isaanii. Maaliin immoo fidaa jedhu jettan? Mana waaqayyoo ijaarrasiin jedhu. Iddoo aarsaa ijaarrasiin jedhu. Wangeela bal'ifnasiin jedhu. Dhuguma sitti hin fakkaatin. Isaan mana waaqaa ijaaru miti. Yeeyyiidha malee. Yeeyyiidha malee isaan nama miti. Hoolaa miti isaan hoolaa fakkaatu malee. Nama waaqayyoo miti nama waaqayyoo fakkaatu malee. Yesuus jedhu malee isaan Yesuusin hin beekan. Yaa nama waaqayyoof eeggadhu irraa. Milikinni isaanii tokko carraa argatan kamitti waa'ee birrii malee naasaan. Raajonni sobduu. Raajonni sobduu milikinni isaanii lammaffaan waa'ee qulqullummaa utuu du'anii dubbatan. Utuu du'anii waa'ee qulqullummaa naasaan. Waan nama hin quuqne lallabu. Shirooppii namatti lallabu. Muuzii lallabu. Waan nama hin quuqne lallabu bakka. Faffatoo kana afaan nama kaa'u. Namoonni keenya immoo isa jaallatudha. Isa kanatti gammadee ililchaa oola ganan. Yeeyyiidha isaan bar. Akka irratti hin beekamnee fi qulqullummaa utuu du'an hin dubbatan. Deebi'i namaan hin jedhan. Hin fayyita namaan hin jedhan. Jireenyi bara baraa jira hin jedhan. Ani isaanaa isaan hin dhaalta siin jedhu. Hin nyaatta siin jedhu. Hin guurta siin jedhu. Bakka asii baatee waan haaraan harka kee keessa galeera siin jedhu. Wanti harka kee keessa galu hin jiru obboleessa koo. Wanti dhaaltus wanti nyaattus hin jiru. Nama waaqayyoo yoo taate qulqullummaa yoo qabaatte numa dhaalta. Mucaa waaqayyoo yoo taate numa dhaalta. Utuu mucaa waaqayyoo hin ta'in dhaaluun hin jiru hin goomin. Utuu riqicha ce'uun isaan beekin ce'uun hin jiru hin gooyomin. Isaan riqicha sitti agarsiisan karaatti ceetu. Hin ceeta jedhu malee riqicha sitti himan. Hin dhaalta jedhu malee mucaa waaqayyoo ta'e ishiin hin jedhan. Hin nyaatta siin jedhu malee akkamitti akka nyaatu sitti himan. Hin eebbifamta jedhu malee karaa eebbaayyuu hin beekan. Hin sobu isaan. Warri qulfii sitti gurguratan sobanii. Si'ii banameera jedhee isa qulfii sitti gurguru dhuguma seeteeti hin jiru soba. Miraakilmenii jedhanii kalaqanii warra mana barbaadan konkolaataa warri barbaadan maali xonqaayidhaa Yesuus xonqaayidhaa Waaqayyo wangeelli keenya hojjedhaa dafqaa eebbifamtu jedhaa eessaa ba'e inni akkaawuntii irratti dhufee namni kun hin shakkitaniis ishii waa tokko isin gaafadha saba Waaqayyo warri na dhaggeeffatta waa tokko isin gaafadha isiniinoo miraakilii isinii ta'a birriin isinii rooba isiniin jedhu akkaawuntiitti isin amma isin jedhu. Kunoo akkasumatti eebbifamta siin jedhu ofii isaanii immoo iskiriinii isaanii jalatti maaliif akkaawuntii isaanii kaawwatanii kanatti immoo birriin naqaa jiru. Inni kan seetti roobu suni afaarraa jechaan dubbatame inni kan keetti birriin sii roobu akkaawuntii keetti maaliif kan isaatti roobu maaliif siin immoo birrii sii kadhata. Shakkiyati sobdoota dhasa raajota sobduun amalli isaanii gowwoomsanii birrii nyaachuu
waa'ee qulqullummaan dubbatan otoo du'anii. Qulqullaa hin jedhan ofii isaanii hin qulqulloofne waan ta'eef. Ejjaa lallabu, ejjaa raaju, sobaa, hataa, aca barbaarotadha. Kanaaf irraa of eeggadhu. Irraa of eeggadhu. Waa'ee qulqullummaa akkamitti dubbatu ture? Sareen hudduutti madaa qabu hin duutu jedhan. Yoo duute hin dhukkuba iddoon madaa isaati. Kanaaf taa'ee gururi'a. Jedha malee hin duutu sareen hudduu madaa. Akkamitti isaan dhukkubaa qulqullaa hin jedhan danda'ani. Mootummaa waaqatti galta siin hin jedhan ofii isaanii kee hin jiran waan ta'eef. Ati immoo kan argite duukaan guyyoomiin kaa. Barichoo bara dhumaatti bara raajiin sobduun lafarra guuttudha. Adda baafadhu malee. Dinqii ta'e hin jedhin dinqii hin ta'e hin jiru. Feekiidha footooshooppiidha waan isaan agarsiisan bisaayyuu. Birrii kennanii akka seexanaatti jedhanii nama yiisuudhaan. Qarshiidhaan nama bitanii fidanii du'aatu fayye jedhanii sobanii ciibsu waldaa keessa isaan sobdoota. Harka hidhanii fidanii faashaa godhanii kiraanchiitti kennanii kunoo cabaatu fiigedhu isaanii sobu. Baay'een isaanii. Sobdoota. Saba waaqayyoo guyyumsanidha. Raajoonni sobdoon baay'een ba'anii of eeggadhu. Kan biraan amalli isaanii kan irratti beektu wacaa biyya jaallatu. Bakka wacaa biyya, wacaa bara keeboordiidhaan iyyisisanii, faarfannaan iyyisisanii, awwaara kaasanii, akka namni gammadee galu, akka namni dafqee sirbee galu jaallatu. Akka namni gaaffii hin qabne jaallatu. Adi dabbee kan jedhu jaallatu. Afaan tokko dubbatanii iyya jalqabu isaan. Afaan tokko dubbannaan namoota maayikii qabatanii isaan jalaa iyyanis qabu. Lalaasi calleedhaatii miidiyaarraa. Namoota gaafa raajichi dubbatu jalaa iyyantu jira. Inni tokko immoo faarfannaadhaan ka'ee iyyisiisa. Waan dubbatame iyyuu hin beekamu garuu iyyitee galta, waccee galta. Wacaa biyya jaallatu. Muuziqaadhaan si macheessanii si gashu. Akkuma waan waaqeffattee galtee godhatta gaafa immoo. Akkuma waan waaqni gadi bu'ee godhatta. Hin beeku. Wacanii iyyanii iyyisisanii marrachiisanii nama. Akka miraakiliin ta'e hin jiru saba koo. Hin qubaminaas wanti ta'e tokko hin jiru. Namatti iyyee wal iyyisiise malee muuziqaatu macheesse malee nama. Afurri waaqayyoo hin jiru. Sagalee waaqayyoo hin jiru. Yallee hin jiru. Inni afuraffaan waa'ee mootummaa waaqayyoo dubbachuun jaallatan. Hin barbaadan tasu. Waa'ee mootummaa waaqayyoo sitti himan isaa. Karaa sitti agarsiisanii. Karaa dhuma mootummaa waaqayyoo ofiiyyuu hin beekanu maal sitti agarsiisu. Raajiin namni jedhee jala yaa'u konni sharaa waxxaratee yaa'u kuni baay'ee isaa walaaltanii gosa caatii qaamudha. Guyyaa namatti lallabaa olee halkan isa caatii qaamee biiraa dhugaa buluudhaan. Gaafadhaa namoota baay'ee. Gaafadhaa namoota baay'ee hojiin isaan hojjetan. Hojiin isaan hojjetan dinqiidha. Si iyyisiisanii birrii sirraa saamanii hambiraattiin hojjetu isaan halkan. Ati dhuguma seetee dhukkuba koorraan fayya seetee waaqayyoon itti dubbata seetee dhattee afaan jala qabattee hin taa'e. Hin jiru achi waaqayyo. Raajota sobdoota milikkita kanaan bari'ati. Mootummaa waaqayyoon dubbatu taanaan nama waaqayyo miti. Qulqullummaan dubbatu taanaan nama waaqayyo miti. Guyyaama tokkoon dhaqiitii mirkaneeffadhuu galachiiti. Waa'ee mootummaa waaqaa sitti dubbata yoo ta'e xuruudhaan sirriidha. Waa'ee qulqullummaa qalbii diddiirra dhuseen jedha taanaan sirriidhaan namichi. Kana naasa'u taanaan guyyaa hundumaa waa'ee mandhaalta haasaa taanaan namichi sirrii miti bakka. Wangeelli keenyan jedhu waan ta'eef keessa hin jiru namichi. Waa gargaaru waaqayyo. Hani isaan lallaban badhaadhummaa lafarraa duwwaa lallabu. Hin fayyitaa duwwaa lallabu. Mataa dhukkubbiin hin jiru siin jedhu. Namni tokko miidiyaarraa guyyaa tokko takka mataan na dhukkubee hin beeku jedheera. Warra bara kana kaa'an keessaati miidiyaa guddaa namni qabu jechuudha. Waaqayyo dhukkuban qabu ani mataan na dhukkubee hin beeku mar'aatti parastaamoolii fudhadhee hin beeku maanii dhukkubni jedhe. Dhukkubni hin jiru kana jechuun akkati waaqayyo irratti gunguntu si godha. Dhukkuboo hin jiru jedhe raajiinoo akkamitti na dhukkuba reettati immoo. Phaawulos ikkoo dhukkuba baay'ee qaba. Ijji isaan dhukkubsataa. Waraansa qaba ture. Namoonni akka dhanitti dhukkuba baay'ee qaba Phaawulos. Phaawulosiin namni caala lallabu isa jira. Namni Phaawulosiin caala mul'ata argeessa jira. Amma samaayii sadaffaatti nama guutamedha. Ximootiyoosiin namni caalu isa jira. Efesoon waldaa guddaa geggeessaa nama ture.
Efesoon koo dhukkuba qabda jedheen sababa garaa keetii wanii dhugittiin jedhamte ture. Ephaafiraamoo eenyudhaan du'ee oolee du'atti dhiyaatee ture waaqona gargaaree malee dhaan Phaawulos. Dhukkubsataa tajaajilanii bartoonnoti. Dhukkubsataa tajaajilan isaanoo akkamitti dhukkubin jiru jettee lallabdama. Akkamitti dhukkubin jiru biyya lafaarra jirtu. Akkamitti mataan sin dhukkubu waciyyuu mataa nama dhukkubsa. Akkamitti garaan nama dhukkubu bishaan hin taane dhuddeessi dhukkubu. Hin goomina. Dhukkubin jiru siniin jiru isaan. Akkatti waaqa irratti kaatu si godhaamu. Akkatti waaqayyoon gaddisiitu si godhaamu. Akkatti gungumtu si godhaamu. Dhukkubsata tajaajilta malee. Amma waaqa osirraa fuudhutti obsitee tajaajilta malee waaqayyoon. Raajonni sobduun akkasitti waaqayyoo wajjin walitti nama buusu. Waaqayyoo wajjin akka tololtu si godha. Waaqa wajjin akka tololtu si godha. Kan biraan qalbii diddiirannaa gonkumaan lallaban. Takkaa dhugaa waaqa qalbii diddiirannaa lallaban isaan. Cubbamtee dhufte. Ilaattee dhufte. Ilaa sobditee dhufte. Ejjitee dhufte. Isaanii jedhu dhageessanii beektu miidiyaarra. Dhugaa waaqayyo. Mee ilaalaa faradaa. Deebi'i namni yakka keessa jirtu jedhamee beeka. Takkaa afaan isaanii irraan dubbatamu kun. Takkaa kan hin dubbatan. Maal isaan gashiree mana viillaa meeqa ijaaranii jiraatu makiina miliyoona meeqaan bitamee dhoofu maaliif kan isitti dubbatu maal? Mattaa fudhattee dhattee birrii geessa maal akkamitti isitti dubbatare akkamitti qalbii diddiirradhu siin jedha. Atoo ergamaadha. Atoo cubbuun qabdu. Atoo waaqumarraa gadi buutee maal? Akkamitti cubbuu qabda? Kanaafi lallabni isaanii, barsiifni isaanii, raajummaan isaanii deebii namaan hin jedhu. Qalbii diddiirradhu namaan hin jedhu. Gara waaqaatti naman fidu. Gara waaqayyootti naman geessu. Akka tofa gartee naatee gara waaqayyootti deebitu siin godhu. Kana jechuun raajiin sobaa kana caalu hin jiru. Mee ilaalaa nama kuma meeqatu waldaa isaanii keessa dhaqa'oo namni hammi suni qulqullaa'ee madaqaayi. Nama kuma meeqata jettee ol ga'e wacaa oola'u hundumti sun qullaa'ee madaqee maaliif deebii hin lallaban? Maaliif qalbii diddiirradhu lallabarree? Deebii himaaf namaan hin jedharre. Shakkaasiin cal jettaniin dhuginaa waan isaan isiniin jedhan. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsi 5 akka jedhu humna isaa gananiiru jedha. Humna waaqayyoo gananiiru. Humna isaa gananiiru. Han isaan dubbatan gatiin kee kaffalameera siin jedhu. Maaliif boossu? Maaliif qalbii diddiirratu? Takkaa fayyineerra. Bo'uun hin barbaachisu. Gadduun hin barbaachisu. Kaffalameera jedhu bakka hojiin isaanii. Fannoo irratti xumurameera jedhu. Kanaaf qalbii diddiirrachuun hin barbaachisu. Isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsi 1 barsiisonni sobaas akkasuma hin ta'edha. Ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf hin wallaalchifatu. Seexanni yoo ergamaa ifaa fakkaatedha. Maatewos 23:15 nama tokko amansiisuuf galaana qaxxaamuranii deemu. Ergani dhufe immoo balbalatti cufu jedhe gooftaan. Lubbuu barbaacha galaana qaxxaamuru gaafa ni dhufe garuu hammina caalutti dabalu. Argitanii? Kanaaf qalbii diddiirannaa lallaban fayyitee jedhanii si goyyomsu. Xumurameera kan kee jedhanii si goyyomsu. Fannoo irratti gatiin kee Yesuus xumureera siin jedhanii si goyyomsu. Xumureera dhugaadha. Fayyineera dhugaadha. Garuu qalbii diddiirannaa nu barbaachisa. Gooftaan Yohaannis boqonnaa 13 keessatti miilla bartootaa gaafa dhiqee Phexros miilla koo duwwaa miti qaama koo hundumaadha dhiqi gaafa inni jedhee namni miilla isaa dhiqatee hin ga'a jedhe gooftaan. Maal jechuudha kun? Qaamni keenya hundumtuu dhiiga isaatiin yoo fayyeeyyuu qalbii diddiirannaa nu barbaachisa jechuudha. Yeroo hundumaa miilla dhiqachuun nu barbaachisa. Guyyaa hundumaa dhaqna ni dhiqannu. Garuu guyyaa hundumaa miilla dhiqanna miti ree. Kanaaf guyyaa hundumaa qalbii diddiirannaa nu barbaachisa. Waa'ee qalbii diddiirannaa isinitti hima dhugaa. Namni tokko kophee isaa qulqulleeffatee magaalaa keessa deemaa oolee sa'aatii 5 booda utuu dhufee deebi'e. Awwaarri eessaan akka itti bu'ee hin beekamu. Dhoqqeen eessaan akka tuqe hin beekamu. Garuu gaafa mana ga'u kopheen isaa akka salaga namaa miti. Kopheen isaa awwaara duwwaa ta'ee dhufa deebi'e. Dhoqqee duwwaa ta'ee dhufa deebi'e. Maaliif? Karaan itti dhufe hin beekamu. Yeroo dhoqqeen si tuqu hin beektu. Yeroo awwaarsitti namu hin beektu. Garuu gaafa agartu ofirratti agarta. Argitee?
Kanaaf ofirraa borroofta ofirraa dhudhuufta ammas deebite baalaan buruushiidhaan qola bididdiran akkasiidha. Cubbuun eessaan akkasitti kan beektu ijji kee cubbuu ilaalaa oola, rabii kee cubbuu dubbataa oola, sammuun keenya cubbuu yaadaa oola. Bakka waan biyya lafaarra jiru hundumtu cubbuudha. Seexanni biyya lafaa kana faalee jira. Waan argitu hundumtuu cubbuudha. Waan taasoftu cubbuudha. Kanaaf yaa Waaqayyo naa dhiisi. Maal isinitti guddate kun? Natti araarame yaa Waaqayyo jechuun namatti guddate. Cubbuun hin jiru jedhanii of goyyomsuurra qalbii diddiirrachuun salphaadha. Waaqayyo koo dhiiga isaatiin nu qulleessa. Dhiiga isaatiin nama qulleessa. Kan biraan inni dhumaa diraamaa hojjetanii namoota goyyomsuudha. Amalli raajota sobdu. Diraamaa hojjetanii namoota goyyomsuu. Waan isaan hojjetan hundi diraamaa sirriitti qindaa'edha. Baay'een isaanii warra mana xunqolaa oolanidha. Yesuusii wajjin hin jiran akkuma isin hin jedhe. Amma gaatuun keessa gashee waan isaan hojjetan isin agarsiisee bareedaadha. Isinuu beektu malee. Baay'ee isaanii isinuu beektu. Kanaaf diraamaa sobaatii qindaa'aadha. Al tokko Naqamteedhaatii naannoo magaalaa Siree jedhamutti natti fakkaataa konfiraansii qopheessuuf ka'anii raajonni tokko torbeetti. Tokko torbee kana tokko immoo isa dhufudha. Amma inni dafee jalqaba konfiraansii qopheeffatee tiishartii gurgurateera. Tiishartii kana yoo uffattan seexan isin hin danda'u jedhee maal jedhee kun tiishartii dibamaadha jedhee silaa baranaa ganaan itti dhufa waa'ee isaa malee waan akkasii guuteedha amma zayita dibamaadha. Tiishartiin dibamaadha. Waan hundumtuu dibama ashaboo dibamaadha. Isa kanaaf tiishartii isaa gurguratee galeera. Torbee isaatti inni dhaqu sun immoo dursee namoota ergee akka jedhan immoo dhaqaati jedhe tiishartii jara kanaa uffadhaati. Yeroon ifadhu karaa tiishartiitti galle jedhaati boo'a iyyaa. Kana booddee gaafanne ifatu tiisharticha uffatanii kufan isaan immoo seexana ta'anii. Namoonni qabanii yaasa. Maaliif qabde jennaan tiishartii kanarraa hin qabeedhaan. Raajota sobdoota ilaalaa. Akkaataa itti nama goyyomsan diraamaa hojjetu bakka. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo nu gargaaree salphuutti deebinaa eebbifamaa.